jirtu jiraanis egaa karaa wanta isin qabateen dhufe jechuudha. Wanta tokko irratti dubbachuu barbaadeen jechuudha. Innaa samuunii kana xiqqoo ishee akka dhukkubbii na godha jechuudha. Garuu galata Rabbii. Inni nagaadha miti anis nagaa kooti jecha anna mata dureen irratti dubbatachuu barbaade jechuudha. Shamarran jechuudha. Yaa waan shamarran wagii ijoollee shamarranii tokko jechuudha. Baay'ee illee miti jechuudha. Yoon intalli jiru jechuudha dhugaa Rabbii. Amma fakkeenyaaf ani amma shamarranii hiriyyaan qaba jechuudha. Hiriyyaa kooti jedhee yaa namni laayifii qaba jechuudha. Laayifii kalee kan dabarsee jiraachuu danda'a. Deebisee immoo jiraamti laayifuma san keessa otuma jiru jiraamti wanti ati goddanyaa keetitti himattu namni tun hiriyyaati jette wanti hiriyyaa keetitti himattu tokko jiraamti. Hundi keenya yaa bara kanatti hiriyyaan dhugaatti dhabamu baatu hundi keenya nama malatee ilma qabna jechuudha hiriyyaa. Hiriyyaa sun hin jedhu immoo shamarran jechuudha. Ni qabna jechuudha. Kan jechuun yeroo rakkinaa yeroo hundallee nama bira dhaabbachuu baatan jiraatu miti hiree bakka waan tokko tokko namatti haasoftu bicha jechuudha. Aizoo akkasiin jettu waan akkasii baay'een hundi keenya yoo ni qabna jedhee yaada jechuudha. Diin jechuudha. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf shamarranitti jechuudha. Bakka isheen akkoo hiriyyaati yaa isheen akkas jenne jechuudha. Mistira keenyatti mana jechuudha. Laayifii kalee keessa dabarsinii maal akka dabarsinii jechuudha. Bakka onlaayinuma kanarratti ishee agarreedhaaf bakka wal barreetuma bakka maalummaa isheen beeknu jechuudha. Isheenis biyya ormaati anis biyya ormaati onlaayinuma kana wal barsiisa malee homaan beeknu bakka lubbuu kiyyaa miniyyoo tiyya xaasaa tiyya maal waliin jenna jechuudha. Dhugaa Rabbii jechuudha. Gaafa xiqqoo ture jedhu fakkeenyaaf amma ani jechuudha fakkeenyaaf hiriyyaa takka qaba jechuudha. Ani fakkeenyaaf hiriyyaa san keessaa biyya galee yookaan gaa'ela godhadhee jireenya gaarii jiraachuu hin danda'a. Kanas jirtu sun immoo isuma dhugaan sin jedha wanta kana ijoollee baay'ee akka agaatamee abdiin qaba jechuudha. Ijoolloti meeqa jechuudha biyyuma kana taa'anii wajjin wal faarsa turanii onlaayinii kanarratti jechuudha. Footoo walii laxxafanii maal jedhanii ishiin tokko isaan keessa galte gaafa gaa'ela godhatte meeqatu hiriirri jedha jechuudha. Isa dhugaasee ani jechuudha. Wanta kana ijoollee baay'een arge jechuudha. Isa dhugaasee jira jechuudha. Nama baay'een arge miti biyya galtee miti asumatti gaafate hiriyyaa gaarii tokko qabaatte sitti qannamu jechuudha. Dhugaa Rabbii shamarran qinaataa miidha jechuudha. Anumarra dhukaasee jechuudha. Manifasii akkasii kun nurraa hidhamu. Amiin jedhaashee. Inni qofaan immoo na qabee jira. Dhugaa Rabbii jechuudha. Fakkeenya beektuudha. Dura wal faarsuu maal jedhu ishiin galtee yaa waaqatti ilaalu immoo kan namaaf kennu waaqayyoon jechuudha. Innaa galtee jireenya gaarii ni jiraatti. Bakka dura kan wal faarsisuun wal jala deebi'anii ishiin bara akkas turte, ishiin akkasiin bara, ishiin ebaluu jaalattee turte, ishiin ebaluu jaalachinaa turte, ishiin ebaluu koo yeroo biyya jirtu san ebaluu jaalatte, ebaluu wajjin akkas taate, yeroo elementarii barattu akkas taate, yeroo askuulii barattu akkas taate, bakka jiraamte inni dura wal faarsu inni lubbuu waliin jabu inni maali akkas inni siidoo yeroo hafee bakka eessan akka silkii abbaa manaa san argatanii maxifoo nama saniitti dubbatu barbaadu jechuudha. Dhugaa Rabbii waan akkanaa kana akka jiru abdiin qaba jechuudha. Deebisee immoo jechuudha. Hiriyyuma fakkeenyaaf hiriyyuma walii jiranii onlaayinii kanarratti wal faarsaa shamarranitti deebitee abbaa manarraa fudhatte baay'een beekaan jechuudha. Isma dhugaan sin jedha jechuudha. Baay'een beeka jechuudha. Deebistee hiriyyuma jettee wajjin janajjananii ishee sun ni galti. Fakkeenyaaf ishiin takka as dursitee yoo galte ishee asitti hafte san dursitee galtee kan heerumte nama baay'een beekaan jechuudha. Kuni maaliin miqqaanyinnatii jechuudha.
Isuma dhugaan siin jedhan intala takka. Maqaa ishee dhabuun barbaadu garuu jechuudha. Maaliif jenna maqaa namaa dhabuun gaarii miti jechuudha. Namni akka barnoota irraa fudhatamuudhaaf malee. Innaa mucayyattiin hiriyaa qabdi. Lamaanuu isaan walii hiriyaadha. Isaan gargar lachuu shamarra lachuu hiriyaa qabu. Isheen takka dursitee gartee isheen as jirtu kun immoo nama jaalattu saniif sixoota naa bitii koottu maalitee sixootatti naa kenne waan jedheef isheen tun immoo sixoota qabdee deemteef jechuudha. Innaa gaaf kan itti jechuudha. Isheen asii galte tun silkii xirqin gootee cufatte jechuudha. In cufattee mucichis hin cufatee hamma turanii footoo lamaan isaaniitu iyyuu ka'anii itti ka'anii ergan jechuudha. Intalatti nama kanallee hin amanne jechuudha. Maaliif ammallee intalatti nama kanas hin amanne bakka maalinni kun naamna jettoo isheen irra deebitee gaafattu namni ishee taraddee tokko hin jiru jechuudha. Maaliif bakka dhumatee jira. Ani ishee wajjin jireenya jammareen jira jedhanii ajjireen biyyattis akkas jedheen jechuudha. Ishee wajjin jireenya jammareen jira. Isheerra jaalalli naqamee jira. Jaalala naqamsiistee jirti. Laal duruma immoo jechuudha yeroo malatee mucayyoo tunii fi isaan mucaa fi mucayyoo sirkii haasaan isheen goddanyaa tun yoo mucaa wajjin hin haasoftu ga'in yeroo isaa wajjin hin haasaanii hundinuu xaanqaxxaa harka namni galu jira. Garee haasaa namaa keessatti tokko tokko yeroo tokko nagaa wal gaafachuu midhaan ni jira. Baay'inaan immoo dhiirri tokko tokko darbee dhiira mara osoo hin taane kan bifaanis nama madaalu duruu qabeenyaanis kan nama madaalu jira jechuudha. Dhiirri tokko tokko jechuudha. Dhiirri manaa godhaatiin fakkeenyaaf tokko yoo tokko funyaan muree taate yoo tokko mataa qabaatte wanta akkasii kan addaan babaasan jiru jechuudha. Inna wanta akkasiitu illee keessa jira waan ta'eef kan caaltu waan argateef jechuudha. Inna amma kana maal jechuu barbaadeetiin jechuudha. Dhugaa rabbii hiriyaa shamarranii hin baay'isiina. Isuma dhugaan seen jira jechuudha. Ani hiriyaa shamarranii dhugaa waaqeffachuudha. Isuma dhugaan seen jedha. Baay'ee nama itti dhiyaatu yoo akkam eenyu taate ni beektu taate yoo taate mintuulaniyyuu tokko ishiidha bakka ishii kan dhiyaadate qoshi isuma dhugaan kaawwan bakka jiraamte akkasumatti nagaa fi waan tokko yoo saama yuutuubii kana yoo waan tokko na gargaaran ministeera akkayya namatti isin himadhu namnis immoo ministeera namaatti namni sanatti himadhu isinumatti himadhu namni xiqqootti dhiyaadhu isuma dhugaan seen jedha namni dalii beektan laliidha jechuudha. Kaawwan bakka akkasumatti nagaa wal gaafachuu waan tokko jiraamte akkasumatti hojii haasa'u malee ministeera kun hin himadhu namatti jechuudha. Dhugaa rabbi isinis jechuudha. Asirratti miidiyaa kanarratti argitanii lubbuutoo miliyootoo akkasiitoo maaliif dhiisaa jechuudha. Dhugaa rabbi hirribni akka shamarranii hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqa guddina kee hin barbaaddu tokko ati gaa'ela kee qabattee akka ati gaa'ela kee maagaan jiraattu hin barbaaddu jechuudha. Yoo argitan jiraatanii ijoollee lamaanii eenyu fi hin jedhamte haadha eenyu jedhamte yoo eenyu jedhamte yuutuu biratti hojii sabboontuu fi eenyu jedhamte yoo haadha eenyu jedhamte beekamsa jettee isaan garuu yuutuu biratti nama dhufa isaan laal duraan yeroo mana madaamni turan wal abbacaa turan laal jechuudha. Qaamni gooddanyaadha maalidha wal faarsaa turan giyyiin laal akkana laal tokko yoo tashaalee xiqquma ishee jireenya gaarii yoo jiraate eessaan akka boolloo sii qottee ofii isheetti laal isa tokkosiisa keessa si baaste ofiitti seenuu barbaade jechuudha. Dhugaa waaqa jechuudha. Shamarran tokko jechuudha. Kan bishaate nyaachuuf fiiguun gaarii miti jechuudha. Sichaan baaldamuu namni gaarii namaa deemu si dhugaa siin jedha lafarratti si milkaa'u waaqayyo biratti illee milkaa'u. Yemmi itti daarii miti nama jireenya godhatee miti nama ijoollee godhatee miti jechuudha. Nama wal jaalatan namni gidduu seene gaarii miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Asirratti waan asiin jiru jechuudha. Yeroo jaalallee fi maallatii dubartii fi dhiirri tokko wal lolanii hiriyaadhaan seen mari'achuu dhufti jechuudha. Kan namni sun jecha hin taane hin gorsiin isuma dhugaan siin jedha. Namni sun adeemsa isaatti waan gochuu qabu gochuu adeemu malee yookaan jiraamti namni natti dhufu nama adda jechuudha. Kanaaf
gaafa jaalalleen tokkoo fi hiriyaan tokko hiriyaan tokko gaafa lolee ani akkoo hiriyaa kiyyaan irra akkasinaan jedhe yoo siin jedhes ta'e karaa qajeela gorsi yoo danda'ame wanta nama isa walitti deebisu nama isa walitti jaalala isaanii kan jabeessu waan akkasii gorsi malee ati ishii kan hin taanetti gorsite yookaan nama sanarraa fudhachuudhaaf bakka wanta akkasii gaarii jechuudha. Yoo immoo gorsuu hin dandeenye ta'e dandeettii gorsuu hin dandeenye ta'e bakka akkuma si tole ta'e godhe kadhannaa godhe bakka akka waa'een nama san karaatti si deebisu jedhi malee maaliif namni sun yookaan boru tokko ta'anii si taasisuu danda'a waan ta'eef badaa hin dubbatin deebisan immoo warroonni qinaataa miini shamarran qinaatammoon isa qinaatii keessan jechuudha sun waan sin jedha. Ani illee shamarran wayii haadha hiiktuu maal jedhamtu sabboontu akkasii walirra fixan gaarii miti. Laishiins laayifii kateer qabaatte yoo taate dhiiran biraas yoo jilaatte raatte ijoolles yoo diqaala bakka hin biraate fidde abbaan manaatu naa taate jee wajjin jiraachaa jira. Kanaaf jireenya namaa keessa hin galiina kan keessa jiraadhaa. Dhugaa rabbi nama wal jaallatu nama bultii qabu jidduu keessa hin galiina jireenya mataa keessanii jiraadhaa. Waaqayyoon immoo akka jireenya gaarii isiniif kennuuf waan gaarii hojjedhaa namaaf ilaalcha gaarii qabaadhaa malee ishiin akkasii ishiin kalee akkas turte diqaala akkasii fidde daa'imni kun kan ishiiti miti bakka hin biraatti fidde siin hin galchu. Jireenya mataa keessan bichaa jiraadhachuu kan dhuunfaa dhiisatu keessan bichaa san adeemu ani maal gochaa jira ani guyyaatti maalan godhe maalan dalaqe kan jedhamu malee waa'ee nama hinaasaa gaafa quba tokko namatti qabdu lama ta'ee sitti deebi'a waan jechuudha barbaadetan jechuudha. Viidiyoo kiyyaarraa jaalattan laayik godhaa saskiraayib godhaa isin jedha sheer godhaa jechuudha. Sheer godhatu warroota qinaataa miti takkan bira gahaa jechuudha. Dhugaa rabbi zim jedha hojii keessan hojjedhaa jechuudha. Zim jettanii jireenyuma namaa hin galina jechuudha. Meeqatumatu dhiira namarraa fuutanii jala jimtanii aadaa hojii baay'ee qaba wanta kanaan argattamin naan ta'e. Dhugumaan dhugaan siin jira. Haruma jechuudha. Dhugaa waan baay'ee qaba jechuudha. Wanna jaluma deebianii nama narraa jiraachaa alwara dhiisaa kaasuun garuu inni sun dubbadhu jechuudha waan akkasii maaliif hundumtuu akka hojii abbaatti gaafa qaniin argata waan ta'eef hin dubbadhu jechuudha. Kanaaf warri shamarranii dhiira nama jala deemtanii janachaatan abbaa manaa namaatiin addaan nama baasuudhaaf taatan istoop carraa keessan waaqayyoorra barbaadadha jechuu barbaada. Kan bishaate immoo nyaachuun eenyu nama dhibaa egaa bishaate maal ta'e nyaachuun nama dhibu. Inna kana jechuun barbaadetan viidiyoo kiyyaarraa kana fakkaata yoo jaallattan laayik saskiraayib gochuu hin nagatiin amma viidiyoo biraatti walitti deemuutti nagaa danna tura.